maqaan kee eenyudha? Gochaa Waaqayyo sii godhe Waaqayyoof ulfina saba kanaaf immoo jajjabina akka ta'utti dubbadhu. Maqaan koo Leellisaa Kabbadaan jedhama. Anuun jiraadhu asuma waldaa kana miseensuma waldaa kanaati jechuudha. Yeroo baay'eetiif kanan dhukkubsachaa ture. Dhukkuba guddaatiin mana yaalaan bira ga'uu hin dandeenye. Waaqayyo bira naa ga'e. Galateeffadhaa maaloo. Inna dhukkuba mana yaalaa baay'een hedduun dhaqee iddoo naannoo 3 tokko arfan tokko dhaqee dhukkubni sun argamuu hin dandeenye. Gosa garaa garaa natti himaa turanii asii hospitaala Guruum jedhamu naannoo Tobsaraatiin olii kana dhaqee hospitaala guddaa gaafa naqu kulaalee keetii naan jedhan. Kulaaleetiin lachuu foonsaa nyaatameera gara isa waanitti deemaa jira of eeggannoo godhinaan jedhanii akeekkachiisa naa kennanii. Innaa gaafa naqee deebiseetan qoricha naa kennanii qorichi sun homaachi ta'uu didee konfireensiin lafa kanarratti ta'e akkuma beekamu yeroo darbee warri beektan jiru. Innaa kulaaleetii sana asitti naa kadhatamee qoricha sana umaa gochuu hin dandeenye garuu kulaaleetiin mana lafa kanatti Waaqayyo narraa kute. Galateeffatanii gooftaa. Kulaaleetiin kee foonsaa irraa nyaatameera jedhani. Foonsaa nyaatameera waan naansaa immoo itti deemaa jira of eeggannoo baay'ee of eeggannoo godhinaan jedhanii. Innaa kulaaleetiin mirgaan sodaachisaa naan jedhe gaafsanaa dooktarri akkanatti mette ani hin dubbanne garuu inni kulaaleetiin mirgaa batalee hin sodaachisa. Innaa asii konfireensiin lafa kanatti ta'e akkasuma konfireensiin lafa kanarratti ta'e naaf kadhatame natti dubbatame ishee lafa kaaseetu anan dura kaa'imee seexanni karoorsee opereeshinii taasisuudhaaf seexanni karoora guddaa sitti baaseera akka achumaan akka duutu jedhanii lafaan kaasani. Achi gaafsana aneedhee isheedhaan immoo duuba sana teessi maatii kee keessaa yookiin fira kee keessaa haa ta'u kulaalee nama opereeshiniin ta'ee gaddi mana seexanni gadda mana keetti gashuuf jira jedhanii ishees kaasan. Iddoo tokko iyyuu hin teenyu gaafsana duuba sana taa'erti isheen. Achumaan guyyaa gaafsanaa naa kadhatamee guyyaa gaafsanaa fayyaadhuma koon asii deemee galee galgala sana baay'ee na dhukkubee numayyuu waanedha. Sanbata sana immoo xiqqoo na dhukkube manaa bahuu luka koo kana na dhukkubee manaa bahuu dadhabnaan qeman oolee guyyaa gaafa lammaaf waanii sana fuudheen soogiddi wayii jira. Soogiddi irratti kadhatamee nuu kenname. Maqaa Yesuusiin narratti hojjettodheen soogidda sanattuma dibeekaa. Amma deebiseetan soogidda asitti irratti kadhatame. Isuma dibeetan na waanedhe hojja duree sana baheen deeme bakka. Anan dura torban lama dura manaa bahuu hin dandeenye manuman ciisaa namoonni firri koo baay'ee sodaatan bakka hundumtuu kan dhufee na laalu bakka baay'ee sodaate goddanyoonni koo mucaan goddanyaa koo jiraa kuno hojiirraa dhaabadhe ji'a 2 muluun hojiirraan dhaabadhe amma kana Waaqayyo isaan abbisu garuu deemu miindaan manaa kaffalu na gargaaranii birriidhaanuu na bukkee dhaabatanii uumaa naa gochuu hin dandeenye manni yaalaa sun garuu gaafa na dhufee asitti waan jedhu dhukkubni sun narraa cabe. Galateeffatanii gooftaa haleluuyaa sagaleen illee yaa amma nagaa kee achiigaa ofallalchisa dheetan deebi'ee cheek godha dheetan mana doktoruma mana yaalaa sanatti deebi'e. Gaafan waan jedhu dhaqee yaalamee yaala muluu mirmaraa naa godhan kaleen kee nagaadha. Maaloo dhaabadhaa haleluuyaa sagaleen illee yaa doolaaraa bagaa yaadii acheekatoo senda habagata eenyutu lilchuu danda'a sabni lilchaa maaloo. Walumaa kaasaa harka keessan namoonni sin dhukkubu daqiiqaa kana hin darbin. Ammuma dhabaa of keessaa harka ol kaasaa ameen jedhaaka. Maatiin dhukkubu isin namoonni dhukkubdan ollaan dhukkubu riyaan obboleessa obboleettiin haadhi abbaan dhukkubu daqiiqaa kana harki fayyinaa gara keessan dhufu. Humna dhiiga Yesuusiin fayyaa. Waaqayyo dubbii isaa dhuga ba'umsa malee hin hambifne jedhamee caafamee jira. Humna dhuga ba'umsa humna dhiiga Yesuusiin fayyaa. Likaarri hinda hafagaatiyaa fayyaa. Gaafa dhadhu kaleen kee fayyaadha jedhan. Eegaa kaleen inni mirgaa sun inni dura waan jedha iyyuu inni mirgaa sun nagaadha. Inda'uun inni mirgaa dura sodaadhu doktorri natti hime. Anaan kophaatti kan inni natti hime bakka gadi qabeenya haasofsiise kun ulfaata. Kaleen baay'ee ulfaataadha. Hojii iyyuu otoo irraa waan gooteedhe gaafsana waan jedhe sar gaafa lammaffaa immoo deebise nagaadha kaleen mirgaa. Kalee bitaa kee irratti qoricha xiqqoo isii janya ishee waan ennaan hin fudhadhu jedhanii isaanii inni garuu naa barree ishee hin fudhadhee bahe hin fudhadhu maqaa Yesuusiin fayyeeran jedhee amma guyyaa har'aatti nagaa hin jiru. Kunoo torban 3. Haleluuyaa. Sagaleen illee ani beeku
waaqayyo naman fayyisuu qabanaan jedha. Naman har'a guyyaa isaa godhuufan qabanaan jedha. Erga torban sadiitii homtuun jiru. Homtuun jiru. Nagaa. Nagaadha. Soogidda midhaan nyaatiin jedhanii bakka waan tokko nyaatiin waan of eeggannoo godhii jedhanii ani soogidda sana nyaadha waan akkanaan argin jira. Gittum godhee waan soogidda maalee hin jiru. Eddasiiti nagaa koo. Kubbiin hin jiru. Waan tokko kunoo baheen hojii koo hojjetadhe nagaadhaan deebi'ee galaa jira kunootti. Mee boleettitti qabi. Mee waan inni hin dubbanne yoo jiraate dubbadhu. Ishi waan inni dubbanne keessaallee tokko malee hin qabu. Haa ta'uyyuu malee rokkatti dubbatan salphaa fakkaata. Guyyaan inni du'aaf qophaa'ee halkan walakkaa sa'aatii 9:07 guyyaan ani qabadhee taa'ee fira dhabee boo'ee jira. Isa kana waaqa qaaniif leeyyoo nama oolchu waaqa maaloo galateeffadhaa. Sayti bishaan kadhataa sangaaf tokko saafaatti naqanii natsaanuu hidhan tokkotu mana jira. Hamma dura dirasi yeroo inni ga'utu tuman kadhadhuuf hin harkatti laafee diilallaa'ee kaleen lammaniin jiru jedhanii galgala gaafa sana. Inni akka biddaarraa bobaa uffata uffachuu hin danda'u naqni isaa hunduun guba manni keessi hin bulluqa. Akkan godhu wallaalee naman itti daawwatu sabeen bishaan kadhataa sana fuudhee asii gaditti naqee mana gubbaa moo wanta deemus naan galu ergamni wayis ergamee jira. Manarra deemaa. Sa'aatii 9 gubbaa akka jawwee goototama inni yeroo sana wargamaa jira. Lafaa ka'een bishaan sana fuudhee mana keessa faffacaasee naqna isaatti nannaqeen naqaaneessitee dabarsitee na laatti moo biyya ormaa keetti na jalaa diddee waaqayyoon kadhannaa battaluma sanatti harki waaqayyoo hiixatee du'a gidduu Larabayados Seva Haradia. Ishi bishaan kadhataa sanaanis bineensi korneessi gubbaa hin harkifamaa wanta ta'e asiifachi waliin inni kallattii man bishaan itti naqe sanatti hajoodechumatti hafe guyyaa sadaffaadhaan guyyaa sadiin itti naqe. Innis sa'aatii inni du'aaf qophaa'u hedduu isaa jira yeroo inni ofii walla harka koorra kaayoon kadhadhuuf ofirraa na darbate amma du'a dirasi yeroo ga'u jira. Akka maasaan kana miti yeroo cinqama yeroo namatti dukkanaa'u akka kanatu hin taane wanta hedduutu jira waaqayyuma duwwaa attan boo'e nama waamus dhabe harki waaqayyoo garuu nama bira hin darbu dukkanaa'ee dhees nama hin dhiisu halkan walakkaa dhadhee nama biraan hafu guyyoota salphinaa guyyaa sadiin qabaan guyyaan ni du'a oole guyyaan ani salphachuu oole harki waaqayyoo gidduu galee qaanii na oolche waaqayyoo galateeffatanii jedhan hin ilchitanii. Ishi Ata'uyyuu malee dhugaa baanannee gaafa qixoomnu immoo bifatti jijjiirre dhuga baatii kana nurkaa cabarbaruuf seexanni takka miilla dhiitessa takka fuulatti bobbokoskaa takka harka cabsaa waanan jedhu wallaaleetan maal waaqayyo fayyisuun kee al takkaadha waan takkatti natti maaree akka kanatti abdiina kutachiise gummaalee waaqayyoon kadhachaan ture asitti gaafa isaanii ergamaa mafaatu nuu kadhate gaafa isaanii ani obboleessi isaa goddanyaansaa naa baadhuu itti daawwalee waamee baajaajii keessa dugda isaatti baatee baajaajii keessa kaa'ee baatamee dhufe duuba sana gaafa inni baatamee dhufe namni argitamme namoonni gaafa inni baatamee dhufe argitan yaa ishi dugduuba sana taa'ee taasisan na kaa'ee moo seexana jedheen bu'aa ture gaafa sana harki waaqayyoo karuma isaanii dhufee achi kaasee as fidee naafan ani baajaajii keessa kaa'ee sakalee fayyaadha dhalootaan naafate miti attamittan kana ta'ee bu'aa ture waaqayyo na gargaare karuma ergamaa fa'aa irraa naa kutee edda gaafasiiti naafummaa sanatti hin deebine sobee fuularra deemaa harka cabsaa hin bokoska miilla dhidhiitessa ija kana biraan dhidhiitessee akka nuyi dhugaan baane nu goote seexan haa ta'uyyuu malee ammanni qullaa'utti dhugaan baanu waaqayyo qulleessee fayyisa malee gartuu kufaysee tokkon dhiisu jennee hammaadhaatti turre kanaaf al takka warri salphina ooltan warri waaqayyo gidduu sinii galee dhaabadhaa gooftaa eebbisaa jirana hin danda'a warreettan harka mirgaa ol kaasaa hin danda'a warreettan sagalee guddaadhaan Yesuus hin danda'a jedha ameen gidduu sii galeera salphina guyyaa keessaa naafummaa guyyaa keessaa si oolchuuf gidduu sii galeera caba garmalee salphina biyya ormaa si oolchuuf gidduu sii galeera addabaabayitti sin salphisu inni gidduu sii galeera ililcha iyyaa galateeffadhaa foori caatitaa
gochaa waaqayyoo godhe kanaaf fayyisuu harka waaqayyoo kanaaf maal jettume? Ani waanan jedhu warri waaqayyotti amantan birriinis baheera. Nullee qabaannee utuu hin taane alagaa kee godhe waaqayyo birrii hedduu mana yaalaatti baafneerra qorichi sin hamne marfeen sin hamne homaayyuu fayyisuu hin dandeenye fayyisaan harka waaqayyooti warri abdii kutattan waaqayyo mattoof kennaa waaqayyoon malee fayyuun hin danda'amu jedheen isinii dhaama. Galateeffadhaa gooftaa. Harka keessan ol kaasaa Yesuus hin fayyisaidha. Harka keessanas qabaa. Sanyii keessanii dhuga ba'umsaaf galata malee dhukkubaa wajjin waliin argina. Barri isin kana booddee jiraattan bara ilillee bara galataa bara moo'ichaa isiniif haa ta'u. Moo'ichatti darbaa. Maqaa Yesuusiin ameen. Nooraa.